kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Isinillee akka nagaa qabdan abdii rabbiirraa hin qaba daawwattoota keenya. Arraa adde koon dhufee jira. Nasimadha isiniin jedha daawwattoota keenya. Yaada gaarii wanta gaarii isinii qabadhee dhufe. Buna dhugaa dhufe immoo kun kophaa kiyya. Buna kiyya kunoo. Buna dhuguudha. Haadhu inni isiniin jedha daawwattoota keenya. Buna danfadhee daawwattoota kiyya wajjin maaf hin dhuyne daawwattoota kiyya gaafii isaan na gaafatan baay'ee jira waan ta'eef deebii isaanii deebisaatiniin maaliif buna kan dhuyne jechaatiniin jedheetiniin deebii keessan isinii qabadhee buna kiyyas qabadhee dhufe buna saadhaan deebii kiyyallee deebii keessanillee gaafii keessanii asumaan narraa dhageeffadha isiniin jedha daawwattoota kiyya. Hayyee daawwattoota keenya gaafiin keessan yeroo viidiyoo jedhu yeroo baay'ee gaafii na gaafattanii ani garuu nama tokko nama lama waan ta'uuf viidiyoo tokko jalatti namni baay'ee waan nan gaafanneef walitti qabee nama hundaafuu gaafii keessan hundaaf deebisuuf hin dhufe har'a. Gaafii keessan isin yaadachiisa duraan dursee warra hin gaafatin illee mootu isin fayyada yoo dhaggeeffattan waan biyya keessa jiru deebii mootu yaada yoo dhaggeeffattan isin fayyada jedhee ni yaada. Kana jecha akka xumura viidiyoo kiyyaatti na dhaggeeffachuu hin dagatin isiniin jedha. Asumaan na wajjin tura. Daawwattoota kiyya gaafiin tokkoffaan an deebii kennuufii barbaadu yaada barbaachisaadha waan ta'eef nama hedduu fayyada wanta ta'eef inni daawwattuun xiyya takka biyyatti galuuf yeroo gabaabatu na hafaa gara biyyaa galuu barbaada. Maal bitadhee yoo gale na fayyada jettee jirti. Maal bitadhee galu maal bitadhee yoo gale na fayyada jettee isiidhaafillee deebii qabadhee dhufee jira. Maal bitattee akka galtu maal bitattee akka yoo galte mootu isiin fayyadne kaas jiru isiifis ni hima. Lammaffaan immootu kaleessa mana obboleessi Kadiir bitate isin agarsiifnee turre waagaan isaa meeqaa waagaa isaa nutti hima. Takka mootu kaarima 200 yoo gana gayaa jettee jirti. Kana hundaafuu deebii isin qabadhee jira. Waa hedduu na gaafattanii namni mootu yuutuubii akkamitti akka baran nutti himi jettanillee baay'eetu jira. Kanuma hundaa isiniif hin deebisaa haga xumura viidiyoo kiyyaa nu wajjin turuun irraanfatina isiniin jedha daawwattoota kiyya. Tokkoffaa kan isinii deebisuu barbaadu manni Adaamatti meeqan argama kaarima 200 gana gayaa jettee gaafii gaafatte dhugaa manni lafti suni kaarima 200 beekamaadha. Lafti mootuyyuu meeqan argama kan jettan lafa higgaawiitu jira. Caraqaanuyyuu mootu caraqaa walii lama ayyer kaartaa qabuu fi ka'uma tokko caraqaa bakka lafa boqonnaa lafa gabaree ta'e addaan innuyyuu katama keessa ta'e jechuun lafa gabaree ka ta'etu jira. Kanamaan irra geette innuyyuu addaan wal caalaa. Kanaafuu ka ayyer kaartaa qabu xiqqoo waagaan isaa kaffi jedha. Kan mootu lafa gabaree ta'e katamaan bira geette xiqqoo waagaan isaa lashi jedha. Ka kaartaa bilaanii qabu mootu ol karaa humna kennaa bismillah. Kana fakkaatu isiniin jedha daawwattoota keenya. Amma manni kaleessa sun meeqaa warri jettaniif qarshii 400 bitame. Mana irra jirullee argitanii jirtanii kifilii lama xiqqaadha malee gibbii naga bal'atu argitanii jirtanii bal'inna raayyoo gaafa man itti ijaaruuti jedhee obboleessi keenya kotokkotanii boqqolloo facaasuu barbaadanii jiranii kana isa fakkaata argitanii jirtanii gibbicha naga bal'atu qarshii 400 bitame dallaala wajji waan hunda wajji bakka akkasiin bitame ammaaf ayyer kaartaa qaba malee caraqaadha lafichi kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya. Higgaawiin immoo hin beeku. Miliyoona oli malee miliyoona gadi hin bitama jedhee yaadu miliyoona 2 miliyoona 3 iyyuu ta'uun oolu hin beeku. Ammatti immoo kan bitan mana keenya amma gara waggaa 3 caalee jira waan ta'eef quban qabu isa. Ittiin galu caraqaan 350 400 illee 500 illee bakka akkuma naannoo lafti katamatti dhiyaatutiin akkuma naannichi immoo ho'aa ta'een wal caalaa kana fakkaatu isiniin jedha daawwattoota keenya. Kan itti aanu mootu yuutuubii akkamitti banannaa
banannu moo dhiirnu nu fayyadamoo nu fayyadu akkamiin ulfaatoo jettanii hojiin kamuyyuu hojiin ulfaanne hin jiru daawwattoota keenya ni ulfaata hojiin kamuyyuu garuu jabaatanii akkuma hojii mana arabaa santii yoo dalagan kan irraan arganne hin jiru irraa argattanii jabaadha isiniin jedha hojjedhaa warra hojjechuuf yaada qabdan seenaa banadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Akkamitti bananna kajettaniif immoo Abdul App ka jedhu jira yoo warri beektan beektanii yuutuubara baay'ee nama gaariidha waan gaarii barsiisudha waa'ee appilikeeshinii adda addaa barsiisa waa'ee yuutuubii siraa sirriitti barsiisa Abdul App jedha sarchii godhaati laala jalqaba gizee bantanii irraa qabee gaafa monetization taatanii kifiyyaa isinii jammaruutitti isaatuyyuu isin gargaara isiniin jedha ana mosu isin agarsiisallee viidiyoo takka viidiyoo lama isin agarsiisa waan ta'e homaa isiniin godhu inni garuu wanta hunda barsiisa waan ta'e anu isa jala baradhiisaa fi Abugidaa miidiyaa afaan Amaariffaatiin barsiisa Abugidaa miidiyaa Abdul App immoo afaan Oromoffaatiin barsiisa jara lamaan laallan wanta takka isinii dhibu yuutuubii hojjechuudha gilsi isin ta'a isiniin jedha daawwattoota keenya jara lamaan laala warri banachuu barbaadan banadhaa yuutuubii hojjedhaa isiniin jedha eeshi kabiraan mootu obboleettiin tiyyata maal qabadhee gara biyyaa yoo galee na fayyada biyyatti galuuf qophaa'ee jira maal qabadhee galuu isinaan jetteef immootu meeshaan biyya keessatiif meeshaan biyya alallee tokkuma namni yaaduma jedha malee maashin hunduu ka biyya keessa hin jiru yeroo amma wanti hin jiru garuu sun fedhii keetirratti hundaa'eeti malee garuu akka yaada kiyyaa akka ani jedhutti yoo ta'e maalni boozu wanti hin jiru daawwattoota keenya meeshaa biyya alaatti harkisanii galuun faayidaan isaa qaraxa asitti immoo kaargoo gisee baaftu birrii guddaa itti baafta kanaa manna asumatti osoo galtee bitatte baay'ee dasna jedha siin jedha daawwattoo hordoftuuti yoo waan taateef gara nyaata tokkoffaa immoo oromummaa musliimummaa waa hedduu walitti nu qaba waan ta'eef achi harkistanii osoo galuu baattanii meeshaa baay'ee dasna jedha daawwattoota keenya kanaa jecha irraasii qaajee irraasiisa kanaa jecha daawwattoota keenya meeshaa ani achiin galle meeshaa baay'ee meeshaa xiqqoo qabadhee gale isinillee meeshaa osoo achi baattanii galuu baattanii asumatti galtanii osoo bitattanii baay'ee dasna jedha isiniin jedha kabiraan mootu gaafin keessan buna dhugee yaadataa isinitti hima dhiifama gaafin keessan kabiraan mootuyyuu waa'ee yuutuubii isinii deebiseera mana kaleessa isinii himee jira waa'ee haala jireenya biyyattii Adaamaa keessa jiraachuu barbaada akkamii haalli jireenya Adaamaa kanaan jettantu jira haalli jireenya biyya keenya hundumatu qaala'ee Adaamaa kaanii hin qabu bakka kamuu yoo jiraachuu barbaadan isintu murteessa malee haalli jireenya Itoophiyaa keessa yoo manni kiraan adda ta'e malee wanni biraa bakkuma maraayyuu tokkoma Itoophiyaa keessa ta'e bakki hunduu wal fakkaataadha xiqqoo katamaa baadiyyaatti manni kiraan rakkisa nama mana hin qabne sanii achiin wanti hunduuyyuu Itoophiyaa keessatti qaali wanti rakkasaa hin jiru ittuma kutadhaa kootta isiniin jedha hundaafuyyuu mootummaan rakkoo qaba biyya ofii keessa akkuma ta'e akkuma manni jiraatanii warri galuu barbaadan kootta welkaam isiniin jenna galaa koottati isiniin jenna warri lakkiin galuu xiqqoon dalagadheettanillee rabbisni haa gargaaru jajjabaadha dalagaa isiniin jedha daawwattoota keenyaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja laayikii keessaniin sheerii keessaniin sabskraayibii keessaniin na jajjabeessitanii har'aan nageettanii jirtanii ammallee akka bakka guddaa wajjin geennu abdii rabbarraa hin qaba isinillee isin abdadha rabbii gaditti isiniin jedha daawwattoota kiyya waan isin na gaafattan immoo deebisuudhaaf qophiidha yeroo kamuyyuu isiniif deebisa na gaafadhaa waan gaafachuu barbaadan isiniin jedha haga ammaatitti na hojii turuu keessaniif guddaa isin galateeffadha share like subscribe gochuun keessan ammallee narraa hin hafin isiniin jedha gamanumaan ani yaada kiyya xumuree jira isin immoo yaada keessan komentii jalatti gorsi kiyya gaarii moo gaarii miti yaadni kiyya akkamii ka jedhu carcar naa godhuun dagatinaa isiniin jedha laayikiin immoo akka hin dagatamne akkuma seentaniif laayikii qaccaa gici godhaati nagayaan naa tura fayyaa